Waraanni bilisummaa Oromoo hammas kana duras hidhattoota faannoo waliin marii geggeessee hin jiru jedhan gorsaan ajajaa olaanaa WBO obbo Jireenyaa Guddataa. Tibbana miidiyaa Afrikaa Intel Agency jedhamuun diinaa walii kan ta'an hidhattoonni waraanaa bilisummaa Oromoo fi hidhattoonni faannoo walitti dhukaasuu dhaabaniiru jedhee gabaase. Marii Ameerikaatti geggeeffameen booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu haal hidilee gidduu isaaniitti raawwateera jedhe. Haa malee BBC waliin gaaffiif deebii kan taasisan obbo Jireenyaa Guddataan waliigalteen gidduu isaaniitti raawwatee oomaa akka hin jirre ibsani. Gabaasni daangaa irratti wal hargan jechuun odeeffame kijibaa kan bilisummaaf falmu yoo walitti dhufee mari'atellee badii hin qabu, garuu hanga hammaatti qaamni akka sanaan walitti dhufee mari'ate hin jiru jedhani. Faannoo jettee kan Oromiyaa seentee kan mootummaan balbala banee fi hidhachiisee uummata keenya qeerraa buqqisaa ture WBO akka diinaatti ilaala jedhani. WBO'n hidhattoota faannoo naannoo Oromiyaa godinaalee akka Wallaggaa keessa socho'an uummata nagaarratti haleellaa raawwatan mootummaatu hundeessee hidhachiisee jechuun WBO irra deddeebiin komataa ture. Mootummaan hammoo WBO fi hidhattoonni faannoo lafarratti walitti hin bu'an walii galanii uummata irra miidhaa ga'u jechuun irra deddeebiin himataa ture. Obbo Jireenyaan kan gaaffiin qabaa jedhee biyya isaa keessatti mootummaa falmu yookaan faannoon inni waan biraati. Faannoon gaafa siin jedhu isa biyya isaa jiruun siin jedhee inni daangaa Oromiyaa seenee uummata keenya buqqisuu inni diinaa akkasitti hubatamuu qaba jedhani. Itti dabaluun walitti bu'insa cinaatti uumuu fi yaalaa turanii irraa baqachaa turre kan daangaa Oromiyaa ce'ee dhufe akka itti teenyee ilaallu hin qabnu, inni biyya isaa keessatti gaaffiin qaba jechuun socho'u garuu akka biraatti ilaalama jedhani. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii hidhattoonni faannoo naannoo Oromiyaa keessatti taasisan balaaleffate. Dabalataan waraanni bilisummaa Oromoo ibsa haaraa baaseen jeequmsaa itti fufinsaan hidhattoonni faannoo mootummaan deeggaramanii fi maqaa faannoo Wallaggaa jedhuun of waaman Wallagga Bahaa keessatti uummata nagaarratti raawwatan ordofaa tureera jedha. Gareen harcaatuun jalqabaa mootummaan hundeessee hidhachiisee hanga dhiyeenyaatti qaamuma milishaa bulchiinsa Abiyyi Ahmed ta'uun socho'aa turan jedhe. Kaayyoo mootummaan hidhattoonni kunneen naannoo kana keessaa akka socho'an barbaadeef lama jedhe. Inni jalqabaa uummata Oromoo gidduutti sodaa facaasuu fi dhaabbilee mootummaa morman akka hin deeggarre gochuuf jedhe. Kan lammataa ammoo uummata Oromoo fi Amaaraa kan biyyattii keessatti lakkoomsaan guddaa ta'an gidduu wal dhabdee babal'isuuf jechuun ibse. Haleellaa Wallaggaa keessatti hidhattoonni faannoo uummata nagaarra ga'uu fi mootummaan itti gaafatamuu qaba kan jedhan WBO'n uummata nagaa tiksuu fi tarkaanfii barbaachisu hundaa garee kana irratti akka fudhatu ibse. Garee kana irratti tarkaanfii barbaachisu fudhachuun dhabamsiisuu fi akka hojjetu ibse. Hidhattoonni faannoo godina Wallaggaa gabaa haanaa kiiramuu gandoota garagaraa to'achuun caasaa mootummaa diiguu isaanii jiraattonni BBC'tti himaniiru. Hidhattoonni kun gandoota kunneen keessatti caasaa mataa isaanii hundeessaa akka jiranis jiraattonni himaniiru. Dhiyeenyaa hayyotaa fi namoota siyaasaa Oromoo gidduutti waliigaltee Siyaatilii jedhamuun kan mogga'e tokko waliigalameera. Waliigaltee Siyaatilii jedhamuun ibsame irratti xiinxalaa siyaasaa fi miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuun kan beekamu obbo Jawaar Mohammed dabalatee obbo Baqqalee Garbaa fi WBO irraa obbo Jireenyaa Guddataa fa'aa argamuun suuraa irratti mul'ataniiru. Isaan booda ammoo obbo Jawaar Mohammedii fi namoonni siyaasaa Amaaraa kan akka Lideetuu Hayyaloo fa'aa marii geggeessaa turuu ibsameera. Waliigaltee namoonni siyaasaa Oromoo fi Amaaraa Ameerikaatti irra gahaa jiru jedhamuun miidiyaa hawaasaa irratti haasamu maal akka ta'e bal'inaan hin baramne. Oduma wal fakkaatuun hidhattoonni faannoo godina Wallagga Bahaa haanaa kiiramuu gandoota garagaraa to'achuun caasaa mootummaa diiguu isaanii jiraattonni BBC'tti himani. Hidhattoonni kun gandoota kunneen keessatti caasaa mataa isaanii hundeessaa akka jiranis jiraattonni himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa haaraa baaseen jeequmsa itti fufinsaa hidhattoonni faannoo mootummaan deeggaramanii fi maqaa faannoo Wallaggaa jedhuun of waaman Wallagga Bahaa keessatti uummata nagaarratti raawwatan ordofaa tureera jedha. Gareen
harcaatuun jalqabaa mootummaan hundeessee hidhachiisee hanga dhiyeenyaatti qaamuma milishaa bulchiinsa Abiyyi Ahmedtoon socho'aa turan jedhe. Waboon garee kana irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jedhus ibseera. Mootummaan waa'ee sochii hidhattoonni godina kana keessatti irratti yeroo baay'ee hin dubbatu. Jiraataan aanaa Kiiramuu BBC'tti dubbatan bara kana keessa gandoonni aanichaa deebi'anii akka ijaaraman taasifamus yeroo dhiyootii as hidhattoonni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jedhan gandoota ijaaraman diigaa jiraachuu himani. Ji'a tokko dura ganda Siree Dooroo keessa caasaa mootummaa buqqisuun gandichaa dhuunfachuu isaanii kan himan jiraattonni aanichaa ammas itti fufuun ganda Ashuu Kusaayee jedhamu to'achuu isaanii himaniiru. Jiraataan aanichaa Siree Doorootti bulchaa gandaa maal jedhanii caasaa mataa isaanii diriirsaniiru. Jiraattotuma keessaa filatanii bulchiinsaa yeroo uumaniiru jedha. Gama biraatiin mootummaan hidhattoota kunneen hiddichaa gadhiisisuu fi gandicha to'achuuf carraaqqii taasisee akka hin jirre jiraataan kun himaniiru. Jiraataan aanaa Kiiramuu kan biraan gandaa Ashuu Kusaayee keessa jiraachaa turanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin eeramne gaafachuun taatee ganda isaaniitti raawwatame BBC'tti himaniiru. Gandi isaanii wixataa akka lakkoomsa Itoophiyaatti hagayya 2017 hobboroo hidhattoota kanneeniin weeraramee arguun kan himan jiraataan kun wixataa gara bariitti naannoo saa 9:10tti kan isaan dhufanii qabatan jedhama. Garuu nuti barii yeroo kaanuu isaanumatti baane waraana faannootti baane jedhani. Itti aansuun hidhattoonni kun jiraattota gandichaa walga'ii teessisuun abbaan faannoof gibira gabbaree qabeenyaa qabu keessaa 50% kennee waggaan immoo gatii rasaasaaf meeshaa bitee nan kenna jedhu as jiraachuu danda'a jechuun itti dubbachuu isaanii himani. Dabalataan namoota caasaa mootummaa biyyaa bulchuu keessa jiran milishootaa fi waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhataa qaban irratti tarkaanfii akka fudhatanis dhaadachuu isaanii jiraataan kun dubbatani. Amma gandii Ashuu Kusaayee yookaan jiraataan guutummaatti buqqee jira. Lafa sanaa qabatee kan jiru faannoodha. Caasaa mootummaa achi deemeera kan jedhan jiraataan kun walga'ichaa booda haadha warraa fi ijoollee isaanii qabatanii gara aanaa Giddaa Ayyaanaatti baqachuu isaanii himaniiru. Jiraataan aanaa Kiiramuu inni sadeeffaan BBC'n asobsiise gandi isaanii Siree Dooroo jedhamu ji'a tokko dura hidhattoota kunneeniin to'atamuun qeen isaanii buqqa'uu dubbatani. Finxaalessii Amaaraa yeroo darbee jalqabee magaalaa Siree Dooroo keessaa alaabaa mataasaa dhaabbate birrii 10,000 fi dhangaa 5,000 yoo fiddan malee hin jiraattan jedhee uummata rakkisaa jira jedhani. Yeroo hammaatti magaalaa aanichaa kan taate Kiiramuutti baqatanii akka jiran kan himan jiraataan kun hidhattoonni ganda isaanii to'annaa gaariin gandootuma aanichaa keessa gaariin ammoo naannoo Amaaraa keessa walitti kan dhufan ta'uu dubbatani. Gama biraatiin namni dhufee nu gaafatee hin jiru, mootummaan nu gaafatee hin jiru kan jedhan jiraataan kun hidhattoonni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jedhaniin qe'ee isaaniirraa buqqa'anitti caasaa diriirsuun bulchaa jiraachuu himaniiru. Yaaddoon biraa immoo hidhattoonni kun sochii isaanii gandoota hammaa to'atanii haala gara gandoota birootti babal'isuu danda'u jedhu bal'inaan jiraachuu jiraattonni dubbatani. Ammallee gandoonni baay'ee sodaa jala jiru. Gandoonni akka Lalistuu Somboo fi Qilxuu Abboobaa kallattii sanaa kan jiranii har'a dhufna bor dhufna jedhanii doorsisaa jiru jechuun jiraataan aanichaa BBC'tti himaniiru. Maqaawwan finxaaleeyyii Amaaraa fi naannoo jedhaniin jiraattotaa fi aangoota aanaalee Wallagga Bahaa tokko tokko kan waamaman hidhattoonni kun godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessa akka lakkoomsa Itoophiyaatti bara 2014 sochii taasisuu eegalanii waggoota darbaniifis ajjechaa lammiilee nagaa fi caasaa mootummaa akkasumas saamichaa qabeenyaan komatamaa turaniiru. Jiraattonni aanichaa kumaatamaan lakkaa'amanis sababa hidhattoonni kunneen qe'ee isaaniirraa buqqa'aa turaniiru. Kaayyoon hidhattoota kanaa weeraraa fi babal'ifannaa lafaa ta'uu jiraattonnii fi aangoonni naannichaa irra deddeebiin himaa turaniiru. Jiraataan aanaa Kiiramuu BBC'n asoofsisnee kaayyoon hidhattoota kanaa inni biraan sochii hidhattoonni faannoo mootummaa biyyattii bulchaa jiru fonqolchuuf taasisan naannoo Oromiyaa keessatti geggeessuu akka ta'e dubbatani. Ji'oota muraasa duraa haala nageenyaa aanichaa irratti BBC fi yaada isaanii kan kennan bulchaan aanaa Kiiramuu obbo Biraanuu Fiqaaduu haleellaa hidhattoonni kun aanicha keessatti raawwataniin yeroo tokkotti gandoota aanichaa qabu 19 keessaa gandoonni 13
18 hawaasni guutummaatti irraa buqqee akka ture himanii ture. Jiraattonni gandoota kunneen keessaa buqqaanis bara 2016 deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin gara qe'ee isaaniitti deebi'uun isaanii ni yaadatama. Gama biraatiin haala nageenyaa aanichaa yeroo ammaa fi yaaddoo jiraattotaa ilaalchisee yaalii yaada bulchaa aanichaa argachuuf taasifne hin milkoofne. Bulchaan aanaa Kiiramuu kan ta'e obbo Biraanuu Fiqaaduu walgahii irra jiraachuu isaanii fi turree akka bilbiluuf nutti himanillee yommuu deebisnee bilbilutti bilbila nu jalaa hin kaasanii jedhu BBC'n. Godina Wallaggaa Bahaa aanaalee 18 qabdu keessaa aanaan Kiiramuu ishee tokkodha. Magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetira 444 fagaattee kan argamtu aanaan kun daandii asfaaltii Naqamteedhaa Hamoruu Fuullahu keessa qaxxaamuree darba. Kiiramuun gama tokkoon sulula Laga Abbayyaa gama kaaniin ammoo sulula Angariin daangeffamti. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa waggoota afran darban haleellaa hidhattoota mootummaan finxaaleeyyii Amaaraa jedhuun yeroo garaagaraa irratti raawwatamaa tureen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniiru. Sababa hidhattoonni faannoo kanaan qondoonni baay'een aanaalee Giddaa Ayyaanaaf Kiiramuu waggoota 5 darban kana keessa gaaga'ama hamaa keessa jiraachaa jiru. Hidhattoonni mootummaan finxaaleeyyii Amaaraa ittiin jedhu kun uummata qe'eerraa buqqisuu, namoota nagaa ajjeesuu, qabeenya saamuu fi sarbamaa mirga namummaa garaagaraa irratti hirmaataa turu jiraattota qondaalota mootummaa fi koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa waabeeffachuun BBC'n gabaasaa ture. Maddi BBC Afaan Oromooti.